Ayyee. Isaanuti ati dura ati suuraa akkanatti tolchiisista jechuudha. Akkanatti guddaa kana tolchiisiste isaan dura deemta. Isaanitti immoo waraqaan tolchiisiste itti kannita hundi isaanii qabate. Si waliin deeman fixadhe. Ati akkana tolchiiste guddaa kana fuula dura qabattee deemta. Isaan immoo suuraan jiraamti waraqaan tolchisanii si duubate akkanatti deeman. Wallaahi wabillaa kana xiyyaa dabbiin kalas. Wakuus. Awurooppaa jirraa hiriira baatan jiranii yoo nu galchanoo ayyaama qaba. Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru namni wanti ijoo hin jiru tokko hiriira maaliif baatan? Hiriira bahuun namni asinan hiriira biyya alatti bahuudhaaf wanti inni nama jechisiisu hin jiru. Just tiktaakiidha yoo himta namni Ayyaama gaafachiisa. Suuraa akkasii laxafatanii guuratanii deemu. No. Rakkoon hin jiru. Tiktaakiidhaaf wantiif ni hojjeta namni hedduun. Inshallah yoo alatti ta'uu dideellee jechuun saalona mana guddaa dheedhee jechuun saalona irraa qabdee mana keessa saalona irraa qabdanii hanqalaan alatti gibbii keessa akkasitti deemtan jechuun fooqii gubbaa ol baatanii inshallah yoo alatti dhorkan mana keessa mana irraa hanqa gibbii keessa supermarkeetta keessa deemtan bikka hunda hin jiru waan akkasii. Katabatee wal qaxxaaru anaafsi ijoolleen isin fikirii isin ejjira anumaan abbaa keessanii suuraa hambaa qabannee deemu. Adabbii daree anamma saayiboota kiyyaan akkanan ajajamee yoon jenna ajajaman maali saayibni guyyaa rakkootiif namaan ta'e maal godha duuba gaafasan yoo siin ta'e maal si godha anamma adabbii akkanaa yoo naa kan ta'e fuula isaaniitillee dho'isanillee ta'u suuraa qabatanii huma deeman. Aanaan ajajaman. Ani hin beeku waan akkanaan hin dhaga'u. Nu maal abbaa keetiif suuraa baannee deemnoo naan jedhanoo. Maal na galchaan adabbiidhaan sii kanneen? Aan tokkochi isin ga'uree maammoon hin ooliin qaxxaamu. Haa qaxxaamu. Ati waan ofii waamtee waliin qaxxaamta. Rakkoon hin jiru yoo kadhadhee maal jee ni asmaammaa rakkoon hin jiru adabbii yoo ta'e. Moo isinis miila qullaa si horii adeemtu jechuudha deemta. Waan hin taane gaafa ammas biratti. Fooni waan addunyaan illee dhagaamee hin beene. Eshi yoo na injifattee arsunu. Guys dhageessan ishii jee jira. Yaa rabbii kiyya na waliin jiraadhati. Akkanaan saalfachiisne abdii qaba kaayaa jamaa talkeeri. Okay guys mee Jawaar qabsoon miilaan mee warri na waliin jirtan qoy mee obsi kutakka. Akkuma argitanitti ani shamaraa dura qoyanii ni madda. Akkuma argitanitti dura addunyaan kuniin dubartiidhaaf carraa kana dura dursoo dubartiidha. Okay? Tokkoffaa ani dubartiidha. Itti aansuudhaan shuguxii teessan ta'e isin jaalattuudha. Sadaffaa immoo dubartiidha khalaas ani dubartiidha. Dubartiin nama garaa nama nyaatti yoo aslan uumamni keenya garaa nama nyaata. Na tifoozoo kiyya isin laalu barbaada. Eenyu waliin jirtan lakkoomsi tokko tuqaa warrina waliin jirtan ibsaati yoo maali matta? Dhugaa dubartiin haadha teennaa obboleetti teennaa jaarti teennaa garuu ammoo waan nama ajaa'ibu yooma abbaa warraa ajajee yooma abbaa waa warraa jedhe fudhattee irra bareeda si galee. Waan isna bira jirti yes. Eshi nama hedduun harkataa jira warri taaptaabee akka jiru na bira jira. Guys. Ati wal lakkoofsa meeqa? Bareedaan dhufure akkasitti akkana bareedaan dhufama isin sayyaaruu qabdan. Nu kabajaa guddaa si qabna fikirillee si qabna obboleeyyanis qabna nu marti kennaan qabna si galee guys. Naa yoo isin amma dhuguma jawaari wal fakkeessine qixxee jawaara walallee ammallee maal qaba jawaariif qabsoo yoo kophee baafattee kaayaroo keessa deemte rakkoon hin jiru. Kanaafuu kophee irraa baate san ana kaayaroo dhaqee itti godha.
Guys, waadaa isinii kan galachuu. uffata aadaa uffadhee hin dhufadhaan. Wanta baalee baalee uffadhee hin dhufa. Awwaan isiniin jedhu waadaa isinii gala yoo tapha kana kan injifadhu ta'e kophee irraa baasni san neekistii yeroo muraasa keessatti dhaqee kophee san miilatti godha. Heenoo waadaan gishi. Aara na bira. Guys, na waliin taa'e namanii naani. Kun waadaa ibsishaati. Awwaan jedhe takkaa duuba deemuun godha malee. So kana dhugaa qaal nu. Qaal babidir babareet qaal isinii gala lakkoofsa lama tuqaa akkan kaayiroo dhaqee kophee san itti godhu yeroo barbaadan na waliin dhaabadha. Warri dhugaa rabbi lakkoomsa akka barreessanii deebitanii lama barreessa yoo jiraattan laal addunyaan asitti baxabbatamte indee. Na waliin jira man akkan kaayiroo dhaqee kophee san si deebisu akkan wal arginu fedhan akkaan si dhufu fedhan. Si galee kanaaf ibsata injifata jechuun guyyaa waliin inshaallah. Qoy ana maali machuun qaba qoy. Ay makush bakka amma carraas illee kenneen alle kennani yaa'u yoo maas cufne akkam jetta gara yaada biraa. Akkana asumatti cufne jechuudha. Yagiddi tapha ibsaan tapha borii yoo kan injifatu ta'e yeroo muraasa keessatti kaayiroo dhaqee kopheen natti godha. Waadaadha kun. Okay, እሺ haa ta'u garuu an kan hin jiru beest of sirrii dhama tokko geemni. Best of three. Sa'a meeqa irratti? Guys, dhuguma martaba beellamaa taphachuu Akkuma Oromoo waliin taphachuu baradhaa malee tapha beellama namuu waliin taphachuu irra waliin taphadhaa amma naaf inni just bakka adabbii qaba jechuun geemni keenya kun akkuma argitanitti. Adabbiin isaanii amma dhiisan malee duraan bara 2000 keessa taphataa turre. Naa jaalfadii doon taphanne qaxaroon. namni hin taphataa but just Jaafar taphanne. no Jordan ilfaanuu hin taphatan waliin hin taphatan just kuni hawalaluun qabne wanni hin qabu gammachuudhaan bakka adabbii wal adabanii jechuudha. Dhagee adabbii garuu guyyaa lammaffaa hin fudhanna jechuudha. Har'a yoo akkas namoota guyyaa lammaffaa hin fudhatta anis hin fudhadha. Jijjiiruun ta'u dhagee hayyee maali jechuun barbaade sa'a meeqa irratti? Yaa'u normaala sa'aatii 20 takka sa'a meeqa jechuun sa'aatii 20 takka waa akkuma uummanni geemii qaxaroo qabatu sa'a sanirratti. Sa'a 4 akka Itoophiyaa. Guys, sa'a 4 irratti eega. Sa'a 4 irratti jechuudha. Adabbiin keenya akkuma jiru ta'ee sa'a 4 irratti warri taaptaap koppiliin jechuudha. Laal bakka amma dirqama jechuudha. Yaa hilwaan na bira jirtaa inni beekaa Oromiyaan illee na bira jirtaa. Bareedduu na bira jirtaa. Dhiis kaadama nama maqaa ebaluu na bira jiraa ebaluu na jiraa. Inni maa inni yaamadhaa tiimaa kiyya. No tiimaa kiyya. Yaa inni yaamadha kaawwan rakkoo qabu. Easy naan jaabar. Dee namoonni qabdu simuun qaba. Jarri bar yaada akkanuma wal arginu qaban sanaaf iyyuu isaan waan itti tolaa godhan dhiis. Ayyaa ta'u rakkoon hin jiru guys. Isin hin dararaminaa shi waan isinitti tole godhaa rakkoon hin jiru lameen tokko waan taaneef kan moo'ee adabbii fudhatan normaali jechuun. Big game guys. Tomorrow big game Maki and Ipsisha. Post gona story irratti profile tulfanne ama story irratti post gona shi. Rakkoon hin jiru guys profile nu tolcha. Profile nu tolcha yaa naaf ibsadhaaf. Post godha profile tolchaati sa'a 4 post godha warri nu deeggartan. Silaa waa tolchu tokko farra jirtanii. Dheeressinu yookiin guyyaa.
In dheeressuun ayyuu dheeressinii rakkoodha ni beektaa namoochus dandeessaa si moochus danda'a dirqama boroo haa ta'u har'a amma irraa poostu haa godhan isaan amma isaa kanarraa. Torbee fa'aa goonuu jedhee. Ajandaa fidaadha. Bareedduu. Ta'e. I think Friday is good. Jimaata. Maali hin jijjiirra guyyaa? Jimaatni bareedaa jedha Aaran. Jummata dhufu moo? Guys guyyaan na jijjiirra? Jaafee torbee wayyaa. Torbee wayyaa jedha. Boruun ta'u? Bakka torbee goona wiikii kan akkana qawwanne. Maali ati geema guddaan walirra deemu miti bar. Akkasitti namni hundi hin dhufa. Aduuree waan nu geenyu. Oromoo waliin taphattee nu jedhe. Oromoo waliin taphachuu baruu qabdiyu. Maal diina waliin gisee hunda waliin taphatanii jaalalaan waliin taphatanii hooflanii adda bahuu barachuu qaban akka Amaaratti Amaarri waliin taphatanii bar hundi isaanii waliin taphatan. Wallahi waliin taphatan. Nagarri guys game beellamaa gisee waliin taphatan. Boru tomorrow boru. Boru wayyaa boru jaanii bar. Osoo guyyaa weekendii gootanii. Miskin mata kanarraa waan tokko hin